السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجانا في جرتني أمني أورمو بحالي هكا بفكبا بكم جرتني تنجيني كي كأون الرامد كجاللا ككبجا بكم جرتني سن هذا كابو سنين جدا. كانت أنسون تاتل وان غرا بيا كيستي في أورميا كيستي أكاسوما سموتيو waa'ee lola biyyattii keessa jiru irratti yaada garagaraa ibsachuu barbaada. Kanumatti aansuudhaanii muummichi ministeera biyyattii sanii ka tahee Dooktora Sobaa Abiyyi Ahmad jechuudha. Biyyarraa dheessullee itti hin tolle. Karaa dheessuun illee waan dhabe fakkaata. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee isaa waa'ee Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo dubbatu baay'ee tokko dhageenya. Kana jechuun maal jechuudha? Kufaatii isaa ifaan ifatti labsatee jira uummata biyya saniitii fi warra bilchiginnaa inni waliin jiru hin galle malee jechuudha. Waa'ee Mangistuu Hayilamaariyaam dubbachuun isaa irra deddeebi'ee biyya tanaa dheessuu mootuyyuu hin dandeenyu garuu mootuyyuu kufnee jirraa jechuudha gama tokko. Hin galuuf uummata saniif maaliif uummata majnuuna. Bilchiginnaa warri ta'e jechuudha warri bilchiginnaa ofiin jedhu kun marti isiituyyuu warra majnuuna jechuudha warra faayidaa hin qabne warra hin galleef warra wanna tokkollee karaa irra deemu san malee karaan kun hin qileedha karaan kun hin mootuyyuu qoreedha hin beene jechuudha. Warra galuuf miti. Warra homu tokkollee gara kallattii biraa laaleetiin wama takka hubachuu hin dandeenye ta'uu isaa warra bilchiginnaa ofiin jedhu kana jechuudha. Maal irraa hubanna? As bayanii Facebook irratti booyuu eegalanii jiran. Boohee abbichuu yoo aangoo san gadhiise yoo abbichuun bakka sanitti waa ta'e yookaan immoo yoo aangoo sanirraa yoo humnaan baasan yookaan immoo yoo abbichuu yoo hidhan an amantii islaamaa gadi dhiisa aniin uf ajjeesa jedhanii booyuu isaanii irraa akka ka'e waa hedduu hubanna jechuudha. Ka isaa kanama sanii callallee miti hedduu jira biyya alaa biyya keessallee hedduu jechuu kumaatamaan warra akkasii warra sammuun isaanii doome jechuudha. Warra akkasii hedduutu jira. Warra abdii isaatiif biyya galee eega biyya galellee deebi'ullee sodaatee gara itti dhokatullee wallaalee biyya san keessa taa'ullee fi mootuyyuu taa'uu sodaatee cinqii keessa jiru hedduutu jira jechuudha. Gadaan itti jijjiiramtee abbichuulleen akkasuma dheessuuf biyya takka irraa mootummaan lama dheessuu jechuun salphina waan ta'eef salphina guddaa isarratti waan ta'eef harka kennachuuf mootuyyuu bilchiginnoota warra soddaa waan sodaatuuf dheessaa jedhee labsuuf mootuyyuu ammallee warra kana waan sodaatuuf cinqameet waan tahu wallaaletti Mangistuun wanni dheesseef jedhee dalga goree lolaa fi miti jedhee dalga goree haasayaa jira jechuudha. Kana jechuun maali? Kufnee jirra, cabnee jirra, biyyi nu harkatti kuftee jirti. Karaa itti dheessinullee hin qabnu, karaa dheessinuunillee hin qabnu, biyya itti dheessinullee hin qabnu. Kanaafuyyuu cabnee jirra malli nu dhibee gara gorru dhabnee jechuu dalgaan himatee jira jechuudha. Dalgaan himatee jira. Waan nama ajaa'ibu amma iyyatee jira. Fakkeenyaaf Igaad yookaan immoo mootummaa Jibuutii fi mootummaa Keeniyaatitti iyyatee jira. Maanatti cal'iftan jedhee iyyatee jira. Takkaa lola kana na gargaaraa. Takkaa mootuyyuu koottati araara naaf buusaa. Iyyatee jira karaa jalaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan Keeniyaa Uhuuru Kinyaataa achi jira. Halkan kan achi bule jechuudha. Takkaa koottati waraanaan na gargaaraa warri kun inatti seenutti jira.
finfinneen seenutti jira. Takka koottati waraana kana na gargaaraa warra kana narraa deebisa. Takka mootuyyuu koottati nu lamaan waraana kanaaf na eddutti nagaya buusaa lola kana narraa dhaaba jedhee karaa lafa jalaatiin iyyataa jire jechuudha. Mootummaan keeniyaa mootummaa akkanumatti lolaaf fiiguu miti. Mootummaa barate, mootummaa barnoota illee fuula duratti deeme. Mootummaa teknooloojii illee fuula duratti deeme. Waraanni illee waraana barate jechuudha. Akkasuma Gaash Isaayyaas Afwerqii mootiyyuu eessumni isaa jechuudha. Yoo wayyaaneen bakka san qabatte balatu natti bu'a. Yoo mootiyyuu warri soddaa isaa kun qabate xiqqoo nageenni na argama. Immoo mootummaan kun ummata isaa harkaan qabu, ummata Oromoo harkaan qabu. Yoo ummanni Amaaraa kun illee qabate biyyi sun nagaya hin taatu. Ummanni Oromootii fi ummanni Amaaraa kun ammallee balama walitti kaasaa. Rakkoo biraattu dhufaa jedhee harka irraa maratee taa'u jira. Biltsiginnaan tuun immoo addatti waraana godhanneeti Isaayyaasin deeggaramneeti juntaa awwaallaa hayzoo jettee fuulduratti fiigaa jirti jechuudha. Akka awwaalamaa jirtuuf quban qabdu. Akka awwaalamaa jirtu quban qabdu jechuudha. Biltsiginnaa naannoo Oromiyaa immoo akkam godhanii soban. Juntaa awwaallee yeroo gabaabduu keessatti awwaallaa yiqqabbaraallu jedhaniiti iyyataqabbaruu nu ahun awwaaluuf odoo deeman ufii awwaalamutti jiran. Biltsiginnaa Oromiyaa mootuyyuu awwaallee yeroo dhiyoo keessatti awwaallaatii waraana gadi fidaa jedhaniiti sobaniiti ergamtuu waan taateef irraa waraana fuudhanii achitti karaatti fixaa jiran jechuudha. Biltsiginnaan Amaaraa jechuudha. Kuni baay'ee wanta nama ajaa'ibsiisudha jechuudha. Biltsiginnaan Oromiyaa ofiyyuu wal qabdu, waan tokkollee walii galtee hin qabdu. Informationii odoo kunis kaan dhoysu sunis kaan odoo dhoysuyyuu Biltsiginnaan Amaaraa jechuudha. Mataa gubbatti isii baateetiniin kabalaa jirti jechuu akkuma yeroo duraanii sanitti kabalamuu barattee Oppidiyoon kabalamtee jiraachuu malee kabaltee jiraachuu hin dandeettu. Kanaafi mootummaan Biltsiginnaa yeroo ammaa kufee jira. Kufaatiin isaa iyyachuun karaa jalaatiin iyyachuun araara labsachuun ani mootummaa tahuu kiyya naaf eeyyamaa jedhee warra wal lolaanii jiru warra isa dhahaa jiru kadhachuun kufaatii mootummaati jechuudha. Kufaatii mootummaati. Mootummaan kun odoo beeke, odoo sammuu qabaate, odoo mootummaa biyya takka bulchuu dandayu taate taa'ee saba isaatiin mari'atee dogongora isaa irraa deebi'ee sabab sablammoota biyya sanii guutuu dhiifama gaafatee araara buusuuf yaalii geggeessuu qaba. Mootummaan kun immootiyyuu mootummaa duguggaa sanyii ummata irratti geggeessuu karoora baafate waan ta'eef yoo ebaluun araarame ebaluun an dhiisuu sodaa waan qabuuf araara buusuu hin danda'u gonkuma never. Araara buusuu hin dandayullee araara buusullee hin beeku. Mootummaa jibbiinsa ummata Oromootiif dhaabbateedha jechuudha mootummaan kun. Akkuma duguggaa sanyii ummata Oromoo Walloo irratti geggeessaa jiran addatti baasanii jechuudha. Halkaniif guyyaa qabsooytota Oromoollee balleessuuf
shirri isaan hin xanne hin jiru jechuudha. Baay'ee tokko wanna nama ajaa'ibsiisu mootummaan kun ufii isaati uf kuffisuudha jechuudha. Mootummaan kun ufii uf kuffise. Ufii uf kuffisuu maali? Warra aangoo gubbaa isa kaahe deebi'ee hidhuun mootummaan kun ufii uf kuffisuudha jechuudha. Haati dhaadhaamnaan waan ufiin dhaabatte seetii daa'imni akkuma jedhan opiidiyoon qeerroo fi qarreen Oromoo dhaadhaamnaan waan ufiin dhaabbatte seetee maqaa jijjiirrattee biltsiginnaa baafattee warra soddaatti galte jechuudha. Amma warra soddaa keessatti awwaalamuuf boolli isiif qotamaa jira jechuudha. Warri soddaa sun isima awwaaluuf boolla qotaa fi jira jechuudha karaa lafa jalaatiin. Yeroo dhiyootti illee biltsiginnaa in awwaalamti jedhaniiti maqaa jijjiirratanii lolaaf dhiyaachuu deeman jechuudha. Biltsiginnaan warra soddaa jechuudha. Kuni waan baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisudha. Baay'ee tokko wanta nama ajaa'ibsiisudha jechuudha. Wanta baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisudha jechuudha. Biyyattiin suni diddiigamuun isii hin hafu. Maaliif haga mirgi ummata Oromoo kabajamutti haga biyyattii san marii rakkoo jiru mara mariin haga furanitti paartiilee mara biyyattii san keessa jiru mara hirmaachisanii rakkoo biyya san keessa jiru haga mariin furanitti biyyi tuni diigamuun isii hin hafu jechuudha. Diigamuun isii hin hafu. Ummanni biltsiginnaa waa'ee marii kana yoo itti kaasan akka dishqaaginaa kaanitti doorsisa namarra keetti jechuudha. Garuu osoo qalbii qabaatte biltsiginnaan warra mariif isaan yaamu harka lamaan qeebaluu qaban. Beekumsa dhaburraa kaka'e warra araaramaa jedhee isaan kadhatu. Addunyaa guutuun araaramaa. Rakkoo keessan karaa araaratiin furradhaa. Karaa nagayaatiin rakkoo keessan furradhaa. Waraana dhaabatii araaramaa jedhee mootummaan addunyaa biyyi marti jechuudha. Yeroo dubbattu guyyaa 15 keessatti lola fedha jedhaniiti lola keessa of kaayan. Warri soddaa dhugaa dubbachuuf zarraaf haizoo jechuu irratti akka addunyaatti tokkoffaadha. Garuu lola yoo itti seenan lama itti dhukaasan 200 dheessa. Warri soddaa jechuu lama yoo itti dhukaasan lafa kaahee dheessa. Warra akkasiitti saahiboome warri soddaa warri keessa. Warra akkasitti waraana raayyaa ittisa biyyaa ka kabajaa qabu ka addunyaa guutuu irratti beekamu ka Afrikaa guutuun sodaattu ka takka biyya takka uggitee hin beekne ka lola irratti takka moohamee hin beekne biltsiginnaan kabajaa irraa fuutee salphiftee cabsitee qabeenya biyyattii sanii qabeenya ummataa meeshaa waraanaa ammaan tana biltsiginnaan itti taphattu kun
qabeenya ummataati malee qabeenya Amaaratis miti qabeenya Oromootis miti qabeenya ummata biyyattii saniiti qabeenya ummata keenyaati gibira jedhanii ummata keenyarraa sassaabanii meeshaa lolaa bitanii deebisanii ummata keenyan fixan jechuudha malee horii isaaniiti miti mootummaan kuni qabeenya ummata qisaasessuu irrattuyyuu tokkoffaa gaafatamuu qaba ka lubbuu namaa balleesse illee kophaa qabeenya ummata itti taphataa jira jechuudha meeshaa lolaa inni kiisa isaatii baaseetiin ittiin bitan jiru qabeenya ummataa saamaniitiin ummata ittiin bitan ummatuma san deebisanii ammallee ittiin fixan jechuudha raayyaan ittisa biyyaa mataan isaa qabeenya ummata biyyattii saniiti qabeenya biyyattii saniiti balleessanii jiran cabsanii jiran diiganii jiran waraana biyyattii sanii salphisanii jiran yuunifoormiin raayyaa ittisa biyyaa kabajaa qaba garuu biltsiginnaan kabajaa irraa fuutetti durriyyeetti uffifteetti hattutti uffifteetti waraana biyya biraa fiddee achitti yuunifoormii raayyaa ittisa biyyaa biyyattii sanii ka kabajaa qabu kana itti uffifteetti haadholii fi abbootii qeerroo fi qarree biyyattii sanii